سكنكوش لا متعت الردى Agangu batere wala gatto nande majettere sumayako garaku tattere halayatto Agangu batere wala gatto andako nalte Agangu batere wala gatto koti jalatto Agangu batere wala gatto sume garami Agangu batere wala gatto garaku tatte Agangu batere wala gatto nande majette Agangu batere wala gatto nande majettere sumayako garaku tattere halayatto Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa namni waan tokko gaafa murteessu abdiin gaafa sicitu irra deddeebitee gaafa obsitu dhumarratti obsi keessun gaafa dhaqee akka fiinyaatti gaafa tokka'u yookaan immoo akka fiinyaatti gaafa guutu obsi kee gaafa fanadda'ee jechuudha murtii hamaa si murteeffachiisa murtii hamaa murtiin taanee jechuudha hanga lubbuun kee ani maaliifan uumame hamma jettutu si geessaa jechuudha amma dubartiin kuni murteeffattee jechuudha murteeffattee jirti akka kanatti daa'ima kana fakkaatu kan isheen bahararra baattee deemaa jirtu kuni dhugaa baay'ee waan obsaa turte sun humnaa ol waan isheeti ta'eef amma isa xumuraarra yaada isa xumuraarra waan geesseef jechuudha garuu obsi kun akkuma yeroo namatti fudhatu akkuma gaafa obsan sana akkuma hadhaa obsin hadhaa yeroo baay'ee jechuudha gaafa laaltanii obsin hadhaa garuu namni obse dhumni isaa bareedaadha garuu hangi obsitu suni hangi obsa keessun hadhaawaadha jechuudha obsi yeroo kamiyyuu hadhaa garuu sumayyaan murtoon isheen amma murteessitee murtoo bareedaa miti akka yaada kiyyatti jechuudha murtoon taanedha dhugaa dubbachuuf maaliifi yeroon amma badee jira karaatti wanti nama mudatu wanta baay'eedha laaxxee ofii deemanii yookaan ammoo harka qullaa deemanii daa'imaan alatti deemaniyyuu wantoota hedduutu karaa kanatti akka namarra ga'u warra miidiyaa kanarra jirtan walumaan quba qabna har'a waan walitti himnuu qabnu jechuudha yeroo kam kaasee keessaa dubartoonni karaarra deeman dubartoonni karaa bahara kanaa deeman rakkina meeqa keessaa cunqursaa meeqa keessa gudeeddaa meeqa keessa darbanii akkasaan darban baay'een immoo darbaniyyuu jechuudha hanachi buuteen isaanii dhibame karreeffi isaanii dhibame baay'eetu jiru kanaaf sumayyaan amma daa'ima kana lamaan akkatti baattee namni ishee bukkeessaa jiraatu ishee bukkees jiraachuu haa baatu maaliyyuu yoo ta'e maal daa'ima kana baattee bahararra deemuun ishee akka kiyyatti ani waan sirrii goote natti hin fakkaatu otuma obsitee jiraattee yeroof araara gootee jechuudha so fakkeenyaaf amma fedhiin alatti ku wanti hin barbaanne waan hin barbaanne gochuu hin dandeessa beeki yaani fakkeenyaaf tarkaanfachuuf yookaan ammoo jireenya gara fuulduraatti ce'uuf yookaan ammoo waan barbaadde sana bira ga'uuf waan yaadde sana milkeessuuf waan yaadde sana galmaan ga'uufati nama sii hin taane kana yookaan ammoo nama jireenya kee keessaa baasuuf deemtu kan amma fakkeenyaaf isheen amma ijoollee ishee akka kanatti baattee ijoollee ishee abbaa dhoksitee kan isheen fuutee deemaa jirtu kuni garaa kutatteetti jechuudha kana booddee jireenya Sa'id faana waan feetu na fakkaatu jechuudha otoo Sa'id faana jireenya feetee Sa'id jala dabartee jechuudha inni gaafa inni Yemaniin deemu isheen immoo dabartee Itoophiyaan deemtu kana hunda kan ishee godhee tokkoffaa amanamummaa isarraa dhabdee darbee wantoonni viidiyoo sana keessatti ta'aa turan viidiyoo ishee fi isaa fi ayyuu gidduutti ta'aa ture suni fakkeenyaaf anoo osoon kana ta'ee isheen amma gaafatti deemte akkasin ta'a gaafatti deemte kanan godha yeroo isheen jettu Sa'id osoo waan tokko dubbatiin duuba deebi'aa jechuudha isheen ammoo yeroo kana tokkoffaa haadha manaa hangafaati haadha daa'ima isaatii ani hoo wanti jedhamu isheetti dhaga'amaa jechuudha kana hunda akkuma amma isiniin jedhee obsi gaafa baay'atu obsin hadhaa obsi salphaasaa ta'u obsi guddaan obsi hadhaawaadha jechuudha isiniin galee obsi gaafa guddate ammoo kun akka kanatti finfajaraa jechuudha yookaan amma akka kanatti tokka'a amma sumayyaan nama kana hin feene yoo taate nama kanarraa adda ba'uu filatte yoo taate dirqama nama kanatti araaramtee waan barbaaddu sana gochuu hin dandeessi fakkeenyaaf amma isaa hojii walii galtee isatti siqxee
galee maatii kiyya argaa, maatii kiyya hanga kana hin agarre, haadha kiyya hanga kana hin agarre, waggaa hanga kana hin agarre yoo jetteeni inni jechuun amma tokko dhiirti dandeettii waan qabuuf yaani yeroon akkasiniin jedhu nuti dandeettii hin qabnu jechuu kiyyaa miti. Rabbiin oddoo keenyatti waan nu dandeenye nu kennee jira jechuudha. Haa ta'u garuu immoo akkuma uumaatti iyyuu dhiirti nurra jira, waan nuti beeknu dhiirti hin beeku jechuudha. Kanaaf ammoo wantoota jajjabaa kana wantoota akka karaa siisteemaa kana daffaree wanti milkeessuu danda'u dhiiraa jechuudha. Kanaaf ammoo isheen Sumayyaan Sa'idiitti jettee har'aaf maslahaa goote yookaan ammoo fakkeessitee araaramtee bakka har'a kotteetiin ijoollee ishee kana fuutee galaanarra deemaa jirtu kana isaa wajjin isatti siqxee milkeeffachuu dandeessi turte jechuudha. Ana akka kiyyatti amma daa'ima kana akka kanatti kiristoosiin anatti baay'ee tokko garaana nyaattellee hedduu garaana nyaattellee jechuudha. Sababiin isaatu dhugaa dubbachuuf ani akka kiyyatti akka toltuu miidiyaatti jechuudha. Ani dhuunfaa kiyyatti yookaan akka boona intartimentitti nam tokko gaafa namii yookaan ammoo nam tokko osoo nama kanaaf bakka qabu bakka ani kaayirraa gaafa namni kun bu'u yookaan ammoo bakka ani hawwu yookaan bakka iddoo namni nama kana kaayirraa namni kun sololaatee gaafa bu'u murtoo ani murteessu jechuudha. Yaani nama kanatti hin araaramta. Fakkeenyaaf gaafa araaramtu garuu laphee ati duraan nama kanaaf qabdu gara fuulduraatti hin qabdu jechuudha. Maaliif ree namni kun waadaa kee diigeera. Namni kun amanamummaa kee kaadeera. Namni kun barcuma ati keessa sanarraa kufee jira. Iddoo ati kaleessa keessarraa namni kun bakka sanarraa socho'eera. Ati ammoo nama kana bakkatti deebisuuf yeroo dheeraa si fudhataa jechuudha. Haa ta'u garuu atiin murtoo tokko gaafa murteessitu dirqama nama kana osuma hin fedhin nama kanatti jechuu qabda jechuudha. Maaliif ree giddiitu si taasisa waan ta'eef. Giddiitu si taasisa jaallattee miti. Jaallattee miti kan kana gootu. Barbaaddes miti kan kana gootu. Amma isheen amma gara oomaan faan deemaa jechuu jirti. Akkuma isheen jettee oomaaniif Dubaay walirraa fagoo miti jechuudhaan yeroo hedduu deddeebi'an ture madaamii kiyya faana oomaan. Ijoollee baay'een illee oomaanirraa dhufanii Dubaay keessatti warri iqaama dalagatanii hadha dalagachaa jiran ijoollee meeqatu jira jechuudha. Kotteetiin seenanii paaspoortii fudhatanii seenanii bilaakii malee jechuudha. Paaspoortii oomaanitti badanii oomaanii paaspoortii fudhatanii ba'anii dhufanii Dubaayitti nama iqaama hojjetateetu baay'eetu jira jechuudha. Kana jechuun kana godhaa jechuu kiyyaa miti. Wantichi aarsaa kanfala si kanfalchiisaa siistama hedduu si gaafata waan ta'eef jechuudha. Amma isheen akka yaada isheetti yoo Itoophiyaa dadhabdee oomaaniin dadhabuudha. Saudii dhiiste jechuudha. Saudiin ijoollee hedduu aarsaa kanfalchiisaa jira waan ta'eef. Saudii shan amma yaadni ishee kotteetiin Itoophiyaa kutuudha. Itoophiyaa kotteetiin kutuu yoo isheedhaan hin mijanne immoo Yaman irraa oomaan seenuudha. Oomaan irraa immoo Dubaay yoo asii haalli mijatee fi ammoo Dubaay kanarraa immoo jechuun wanta gootu qabdi jechuudha akka yaada isheetti. Yookaan immoo oomaanuma irraa Itoophiyaan deemuu hin danda'ama yoo ta'e. Fakkeenyaaf isheen amma akka ammaa ishee kanatti aqiimii isheetiin amma bakka barbaaddetti yuutuubii kana dalagdee jiraachuu hin dandeessi. Garuu daa'imni kana gidduutti aarsaa kanfaltu. Daa'imni kun kana gidduutti maaliif aarsaa kanfalti? Badii abbaatiin. Badii haadhaatiin yaala xifaat badii isaanii malee daa'imni kun leesh qaxxaamu. Maaliif qaxxaamu daa'imni kun? Yeroo kanatti ko bakka isaanii barbaachisu taa'uun osoo jiru wanti isaanii barbaachisu kana jechuun kiyya haadharran itti aanaaf miti yookaan ammoo haati itti balleessitee miti. Waan haadha taateef iyyuu kun ilkaaniin ciniintee daa'ima ishee baattee deemuu jirti jechuudha. Otoo daa'ima kun of harkaan qabdu ta'ee bakka barbaadde deemti. Akka barbaaddetti kallattii barbaaddetti sochooti jechuudha. Kun ammoo waan haadha taateef inni fakkeenyaaf abbaa waan ta'eef garaa haati qabdu sana waan hin qabneef kaleessa murtoo mataasaa murteessee jechuudha Itoophiyaa taa'ee. Haa ta'u galuu murtoon sana kan isa murteessisas giddiidha. Sanuma keessatti garuu ani badii godhe jedhee kan inni yaadu yeroo inni gara ijoollee kiyyaan deemaa ijoollee kiyya bira naqaa yeroo inni jedhu isheen kun ammoo as deebitee ani kilooraksiin dhugaa ani nan du'aa ani akkasin ta'a yeroo isheen jettu asiiti haadha daa'ima isaa warra daa'ima isaa baattee kun akka kanatti kun ilkaaniin daa'ima baattee deemaa jirtu kana isheenoo akkuma kana isheenis ofan ajjeesa yoo jettee garaan ishee sanaaf iigu ishee kanaaf hin iigu wanti jedhutu nama geessaa jechuudha. Isheen illee ammoo abbaa warraa isheeti waan ta'eef ani hoo jechuu dandeessi. Keessa abbaa warraa keessaa ammoo
waa'ee masaanuuti. Dubbii masaanuuti jechuudha. Namarratti fuudhuu miti hiriyyaan kan keeti jechuudha. Osoo gaa'ilan godhiin durattu, osoo hin heerumin durattu hiriyyaan kee bilbila ati hin beekne yookaan ammoo nama ati hin beekne, nama ati relationii wajjin qabuuchuu isaanii fi qabaachuu dhabuu isaanii ati hin beekne duukaa gaafa yaada wal jijjiiru imma hojiin alatti waa'ee hojii wajjin walitti fiduuraan alatti jechuudha. Gaafa nama biraa yaada jijjiiruu hiriyyaan keetu sunuu hammam akkasi aarsu tokkon hin beeknaa jechuudha nuti shamarran. Kun ammoo masaanuu taatee jirti. Masaanuu jedhamti. Kanaaf yeroo isheen achiitiin nan du'aa ani gaafate na iiste deemte akkasin ta'a kilooreksiin dhugaa maalin ta'a gaafa isheen jettuuni isheen kun immoo asiiti ani hoo jetti. Sinii galee. Kanaafi ammallee ani akkuma gadda viidiyoo dalagii ani Sumayyaa irratti hin faradu. Sumayyaa waan barbaadde yoo goote waan barbaadde yoo jette haqa qabdi. Eeyyen ishee mari'achuu qaba ture. Eeyyen waan hunda kaleessa eengadda gaafa daa'iman argatiin turan iyyuu fuudhii daa'ima godhadhu jechuu turte isheen. Osoo inni ishee irratti fuudhee sammoo eeyyamaan fiqaada isheetiin jaalalaan osoo ta'e hin mormitullee. Kanaaf amma garuu kana keessatti amma wanti Sumayyaan amma balleessaa jirtu yoo jiraate daa'ima kan akka kanatti galaanarra baattee deemu waan ishee mudatu hin beektu. Karaan badee jira amma jechuudha. Karaan akka duratti miti. Dhugaa Rabbii. Karaan akka duratti miti. Karaan amma badee jira. Otoo karaan gaarii ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka jadiidtuu beektaniimi. Kunoo inni daa'ima isaa dhiisee baharaan biyya galee daa'ima isaatti deebi'uuf ammoo hammam akka inni rakkatee Itoophiyaa taa'aa jiru waliin beeknaa jechuudha. Bahararra deebi'ee galuu wallaalee. Bahararra akkoo akkuma kaleessa deemee Itoophiyaa galee sanatti deebi'ee gamanitti galuu danda'a barra jadiidha. Garuu ammoo wanti dura turee fi wanti har'a jiru walii addaa jechuudha. Wanti hundumtiyyuu har'a badee jira. Unkaan baharaan deemtee galma ga'uu miti ati gadi baatee dukkaana seentee deebi'uuf iyyuu yeroon ammatti jiru kun yeroo aarsaa hedduu nama kafalchiisudha jechuudha. Kanaafi Rabbiin ishee haa gargaaru. Dhugaa Rabbii ana har'a hedduu garaana nyaattee jechuudha. Hedduu natti dhagaamee jettes. Haa ta'u garuu akkuma beekamu sana jalaa okattee piraankii ishirraa deeffattee waan ishee gube sana ammoo hin barbaaddu yoo ta'e akka booda waan barbaadde gochuu dandeessi. Isatti siqxee waan barbaaddu kana argattee malaan akka warra ishee deemtee dubbistullee taasistee ijoolleen kun erga deemaniillee Rabbii fuyyuu harka isaanii qabattee erga isaan lukti isaanii socho'ee isheen guddoonis isheen xiqqoonis erga of danda'anii jechuudha. Lamaanuu isheen tokko fakkeenya waggaa 4 yoo fixxeef isheen tokko ammoo waggaa 6 waggaa 5 yoo fixxeef ijoolleen kan harka isaanii qabattee yoo deemte waan barbaadde gochuu dandeessi jedhu. Har'a isheen kunis daa'ima ijoolleen kun akkoo waggaa tokko malee waliin hangafani. Isheen kun illee daa'ima jechuudha. Haadha immoo waan ta'eef aarsaa hedduu ishee kafalchiisaa jiran. Kaffaluus qabdi. Garuu kan isheen kaffaltu murtoon taane kana ofirratti murteessitee osoo hin taane Rabbii ishee kadhattee dhugaa hedduu na gaddisiiste ana maal akka ta'e hin beeku. Rabbii yaada muraada ishee faaguutu waan isheen barbaaddeen Rabbiin ishee milkeessu. Rabbi ishee haa gargaaru. Ani akka kiyyatti utuu araaramanii utuu walitti deebi'anii utuu jaalalli isaanii kaleessaa sun deebi'ee gammachuun isaanii kaleessaa sun qoosaan isaanii kaleessaa sun osoo deebi'ee osoo tokko ta'anii anaaf hawwii kiyya guddaadha jechuudha. Nin fedha. Ani Sumayyaatiin amala isheerraa kan ka'e hedduu natti toltee hedduun jaaladha jechuudha. Darbee ammoo tattaaffii isheen jireenya ishee keessatti gootu dubartii jabduudha. Dubartii cimtuudha. Innillee dubartii akka isheen dubartii cimtuu taate, akka isheen dubartii gaarii taate, akka isheen dubartii jabduu fi dubartii aqimii qabdu akka isheen taate innillee ragaa ba'uufi ture jechuudha. Nu warri miidiyaarra ishee beeknullee haqaaf waan ta'eef haqaaf ragaa ni baanaaf gaarummaa ishee jechuudha. Isinii galee innaa waan hundumaaf iyyuu Rabbiin ishee haa gargaaru. Murtoo isheen amma murteessite kanallee Rabbiin haa laaffisuu fi Rabbiin waan ishee yaadde kana hunda ishee haa gargaaru, ishee haa milkeessu, iddoon garaa isheetiin ishee haa ga'u. Rabbiin ammoo ammallee akka yaada kiyyatti walitti isaan haa araarsu. Rabbi walitti isaan haa fidu. Ayyaanni daa'ima argu. Inni haadhaaf abbaa uume, inni haadhaaf abbaa gidduutti immoo daa'ima uume. Rabbiin tokkichi walitti isaan haa araarsu
dhugaa rabbii daa'imni abbaa malee daa'imni haadha malee hin bareedu daa'imni haadha ormaa jalatti daa'imni abbaa ormaa jalatti tasuma hin bareedu rabbiin isaan gargaaru walitti isaan deebisu